Golee Oromiyaa keessatti tarkaanfii guggubdoo waraanaa FAST/TP irratti fudhachaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo Doola cichoomina kaayyoo itti fufsiisuuf meeshaalee gurguddaa waraana FAST/TP irraa hiikuu fi akkasuma funyaan Finfinnee jala tarkaanfii guggubdoo diina irratti fudhachuu itti fufeera. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa irraaf qabanne kana fakkaata. Goboon zoonii bahaa waraana FAST/TP irratti tarkaanfii fudhateera. Godina Lixaa Harargee fi godina Arsii Bahaa daangaa aanaa Asaakoo Araddaa Riibuutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo bitootessaa 2025 tarkaanfii waraana FAST/TP irratti fudhatee jira. Haalumaan walitti ibsameen gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Oromiyaa humna diinaa waraana FAST/TP maqaa farra riphee lolaa milishootaa fi humna addaan bobbaafame irratti tarkaanfii fudhachuun 3 battalatti yoo irraa boqachiisu 4 madoo dandambii hin qabneen madeesseera. Woboon kaaba shaggar aanaa Kuyyuu keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo Doolaa cichoomina kaayyoo milkeessuuf tarkaanfii ilaalessaa fudhatu jabeessuun guyyaa dheengaddaa godina kaaba shaggar aanaa Kuyyuu gandaa hamuumaatti tarkaanfii humna xiqqaan waraana FAST/TP irratti fudhateen 4 battalatti yoo boqachiisu 5 madoo dandambii hin qabneen adabeera. Godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa keessatti woboon waraana FAST/TP iddoo isheen bultetti ganamaan barraaqaan adabuun baramee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa waraana bilxiginnaa yeroo dheeraaf uummata nagaa iraarsaa turte har'a bitootessaa 5 godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa keessatti ganama barraaqaan rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessee battalatti 5 yoo boqachiisu 7 battalatti madeessee qophii waraanaa hedduu gachiisee iddoo isheen baqattee bulte irraa baqachiisee of booda deebisuun injifannoo boonsaa galmeessisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Bunnoo Beddallee aanaa Cawwaaqatti loltoota bilxiginnaa leeluun du'aaf madoon adabuun kaanis harkaan qabu beeksisee jira. Irreef gaachanni saba Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Doolaa cichoomina kaayyoo milkeessuuf lukkeelee waraana bilxiginnaa irratti guyyaa guyyaan tarkaanfii guggubduu fudhachuu jabeessee itti fufeera. Korommii fi jajjabeen abdii sabaa Oromoo guyyaa dheengaddaa ganamaan godina Bunnoo Beddallee aanaa Cawwaaqaa ganda Daabanaa jedhamutti loltoota bilxiginnaa hawaasa dararuuf maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoon babbaate irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen lukkeelee bilxiginnaa rasaasaan waaduun du'aaf madoon adabee loltoota hedduu harkaan qabee injifachuun beeksisee jira. Fichee waraana bilisummaa Oromoo Doolaa cichoomina kaayyoo ittuma fufuun godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaatti lukkeelee bilxiginnaa du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Doolaa cichoomina kaayyoo milkeessuuf kutaalee Oromiyaa cufa keessatti loltoota faashistii bilxiginnaa hawaasa nagaa dararuuf babbaafaman irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun injifannoo cululuqaa galmeessaa jira. Abdiin saba guddaa fi egereen Oromiyaa woboon Doolaa cichoomina kaayyoo milkeessuuf tarkaanfii guggubduu lukkeelee bilxiginnaa irratti fudhataa jiru. Godina Bahaa aanaa Guutoo Giddaa gandaa qajeelaa bakka addaa Dabbasee jedhamu keessatti loltoota Abiyyi Ahmad akkuma amala ishee hawaasa nagaa dararuuf bobbaate irratti tarkaanfii rasaasaan waaduun du'aa fi madoon adabee bakka isheen irraa dhuftetti deebisee jiraachuun beekamee jira. Korommiiwwan woboo guyyaa kaleessaa loltuu sirnichaa tokko battalatti rasaasaan gombisee ajjeesuun loltoota 3 immoo madoo dandambii hin qabneen adabee injifannoo cululuqaa galmeessuu hooggansi woboo bakkichaa beeksisee jira. Guyyaa har'aa kanas reeffii fi madoon ishee ambulaansiin guurrachuun gara magaalaa Naqamtee geessee jiraachuun beekamee jira. Woboon Doolaa cichoomina kaayyoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti milkeessuu tarkaanfii ilaalessaa ergamtoota bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuun ni beekama. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti diina du'aa fi madoon adabeera. Abdii fi gaaddisni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo Doolaa cichoomina kaayyoo milkeessuuf tarkaanfii diina irratti fudhatu jabeesseera. Haala kanaanis Arxummaa Fursee bakka addaa fi dhakaa kaatee jedhamutti ganama har'aa sa'aatii tokkotti loltoota FAST/TP irratti lola taasiseen loltoota sirnichaa irraa battalatti 5 yoo boqachiisu 4 madoon dandambii hin qabneen madeessee jira.